بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني خبجمتوتا في جالتمتوتا وردفتوتا هي جرتو بقى جراتني بقى ربي جراتي ساعتي كان سنجهي سننجرا على من نساء أنا نتكا قدان أكمي المتني راحتني إيبتني أنا أكاسي هردفتوتا هي تناوانت سننجرا في بقولي جروان تيساني في جالتنا دروده arramootu yuu jirma isiniin jechuuf jirtan isiniin jechuuf dhufe meeshaalee kanneen qabadhee dhufe jechuudha. Meeshaalee aadaati isiniif haarawaa miti jechuudha. Kanaafuu haga xumura viidiyoo kiyyaatitti na faana turaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya qaqqaali. Qoriin tuni meeshaa torba qabdi jechuudha. Meeshaa torba qabdi. Kaza hilaaltaniin isiniin jedha ka irratti ajajamte ajaja biraati yoo jedhu fakkeenyaa fi kan bakka warqaammaa kana callee biraatitu ture jechuudha. Bakka warqaammaa kana callee samaawitu ture, samaawii sanbaasatii kanaan warqaammaa kanaan naa hojjedha itti obboleettiin teenna akkasumatti hojjetameef jechuudha. Akkuma isiin jettetti jechuudha. Wanta isin agarsiisuu barbaade immoo qoriidha. Kanallee isimatu laaskitii na haa ta'u jettee yeroo ammaa kana baay'ee gateeyu jechuudha. Faashinii laaskitii kana isimatu laaskitii na haa ta'u jette qorii isin agarsiisuuf obboleeyyan qorii kanaan waan takkaayyuu itti hin dibne ofumaa isaaniitii jechuudha. Isilleen hedduu irra deddeebitee qorii goge na haa ta'u maaliif qorii goge filatan beeytanii? Qoriin jiidhaan hin dhommoqa. Innaa qoriin jiidhaan waan dhommoquu fi qorii goge filata namni jechuudha. Kana waan ta'eef isilleen qorii goge naa haa ta'u jettee qoriin kun qorii goge akkasumallee qorii diimaa hin beeytan qorii heexorraa hojjetama. Qorii DCC isiniin jedha. Isin agarsiisuu fi qorii sadeen isaaniitu jechuudha. Kun kana qoriin kun jechuudha akkuma dhalatetti jira. Akkuma bocametti zayitii isin dibamne ammallee immoo qorii gogaadha. Haga feetan akkanatti illee dhiiftan waan takka hin ta'u garuu immoo tuyyuu jechuudha. Qorii kana yeroo riganiif isinitti agarsiisne viidiyoo asirratti illee hinidha jechuudha. Yooniin keessa isaallee qabattan jechuudha. Bakka lisas jedhadas isin jedha. Innaa akkasii kunillee akkana jiran isiniin jedha. Akkasumallee calleelleen irra gattarti jechuudha. Irra gattarti miila isaa kanarra callee yoo gattarti bareeda. Qoriin kun garuu jechuudha obboleeyyan kiyya hin dibamne isiniin jedhee miti. Akka seeratittis abbamatu iyyuu dibata jechuudha qorii. Garuu isaan immoo hin obaasan. Kanaan amma qorii kana ofumaa kiyyaa itti dibaafin jedha. Akkasumallee qoriilleen fagoon deemu as keessa deemu waan ta'eef isin illee obaasuuf hin dandeetti. Qorii immoo kabareechuu dibata jechuudha. Innaa akkasii qoriin itti nyaatan hedduu wanni bareedduuf jechuudha. Hin dhuga dhadhaa dhuga jechuudha. Biyya keenyafillee laaffisee rabbiin dhugu isaan haa ta'a. Dhadhaa nyaatee dhugu isaan haa taasisu. Innaa qoriin sadaffaa qorii tanaa isiniin jedha. Qoriin sadaffaa qorii tanaa. Kun immoo ka keessa jiru kuni zayitiidha isiniin jedha. Kun immoo wanni hagana irraa gadi siqeef jechuudha. Yoo hagana irraa gadi soqiin kun itti gadi hin qadaadamu jechuudha. Argitanii akkanatti cufa. Amma akkanatti cufata jechuudha. Sanii fi tariitii amma nama ilaalaa laaluufaa maaliif hagana irraa gadi siqee akkas fa'aa jechuu danda'aniif jedhe
kanaaf akka qadaadamuuf namni waa hojjetu kaa ogeessi wanni kam ogummaa barbaada akkasii hojjetanii isiniin jedha. Taarsii tunillee fal'aanaa wajjiin hin baasu fal'aanaan beektan waan ta'eef tunniin abbaan torbaa kunillee jechuudha qoriidha. Qorii duratti ilaaltanii fal'aanaadha. Lama miire tuuntuun sadii isiniin jedha. Bungeen afurii tanaan shanii hedduu bareeddimee ilaalaa wanni akkana wal daddabarsaniif immoo akka bareedduuf jechuudha. Akkanatti yoo calleen diraan isii kun wal tattare akkasiif bareeddii isiniin jedha. Waa meeqa waa sadii waa afur waa shanii boraatiin jaha siinqeen torbaa isiniin jedha. Siinqee argaa jirtanii akkasii meeshaa torba tuun qoriin immoo kophaa qubatti isiniin jedha. Meeshaan hunduu gatiin isaa kun siinqeedha. Siinqeellee hin baasu obboleeyyan kiyya hin beeytan waan ta'eef waraqatuma keessa haateettuu fi haganarraa fudhachuu jedha. Akkana isiniin jedha hordoftoota kiyya. Waa torbaa fi qoriin tun immoo dhuunfatti qoriin dhuunfatti kophatti jechuudha. Akka qoriitiin guddoo yoo taate 4,200 4,000 3,000 fi haga 800 jechuudha. Meeshaan daddabalaatumaan jira waan ta'eef dura jechuudha 3,000 haga 500 jechuudha. Ilaa haga 4,000 innaa akkasii garuu isin baay'eeyyuu isaan baay'een daballe jechuudha. Bakka birootitti yookaan kanaanillee argamu dhabuu danda'a jechuu kanaa gadis kanaa oliinis argamuu danda'a. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Warroonni jechuudha meeshaa kanas tahee kaadatti uffata aadallee jechuudha. Kana wajjin jechuudha uffata aadallee obboleeyyan kiyya akkuma argaa jirtan gadhiisallee jira. Namallee biyya keessallee biyya alallee alhamdulillah ergaatiin jira. Warroonni barbaadanii jechuudha ajajachuu dandeettaniin isiniin jedha. Akkasii lakkoofsi kiyya warri ajajachuu barbaadda warri lakkoofsa kiyya hin qabne lakkoofsi kiyya duwwaa 964 argatuu dandeettanii. Kanarratti waan amma aga wajjin turre kanarratti dogongorri yoo jiraate asuma nafoon isiniin jedha. Asumaan immoo tuyyuu jechuudha viidiyoo uffataa fi akkasuma uffata aadaatii fi shiitiiwwanillee ilaaluu dandeettaniin isiniin jedha. Aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti ammaaf immoo viidiyoo itti aanu daawwadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Egaa uffanni kun uffata nama tokkooti. Shiitii 5 fi akkasuma uffata dhiiraati jechuudha. Uffata dhiiraa waliin deeme. Uffanni dhiiraa immoo isa kana isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Ani immoo kaameraamaanii ta'ee osoo akkasitti waraabaa ture maashaallah tabaaraka. Akka barbaachisutti illee yoo waraabuu baadhe inshaallah ilaaltaniin isiniin jedha. Uffanni kun kaabbaadha jechuudha. Kaabbaa isuma reefisanii waa meeqa qaba bungee tanallee hin qaba jechuudha. Adii jalaatii fi gubbaa wajjuu isiidha akkasumallee jechuudha. Kuni calleen ka mataati kun ka mormaati kun immoo tiyyuu ka mul'iiti jechuudha. Innaa akkasii obboleeyyan kiyya. Kana fakkaataa isiniin jedha. Uffata dhiiraa kana immoo tuyyuu dura ajajamee baqa baay'ee bareeda yoo lesis jedha obboleeyyan kiyya yoo bira geettanillee jechuudha. Irra sanuma laalanii kama akkasii ajajee asiin duratti argitan jedhee abdii qaba. Akkanattillee waraabuu baadhu yeroo kartoonitti naqee ergu waraabee jira isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Innaa hedduu takka lasas jedha uffata turkiitiin hojjetame jechuudha. Inni kun immoo shiitiidha. Shiitillee ta'ee obboleeyyan kiyya shiitiin gosa kanaanillee gosoota birootinillee bifa shaarbii wal fakkaatunillee gosa babbareedan jira jechuudha. As keessattillee alattillee warri barbaadanii order godhachuu dandeettanii isiniin jedha. Yoo order godhachuun barbaanne immoo wooma dandeettanii like share gochuudhaan koomentii yaada bareedanuu kennuun nu gargaara isiniin jedha obboleeyyan tiyya baarakallahu fiikum. Mee hin babbareedu shiitiiwwan kun isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan tiyya inshaallah warroonni dalagaa waan kanaa barbaadanillee biyya alaa jiraattanii bakka feetanitti jechuudha. Isin ergamee jechuudha. Isin bira gahee laaltanii akka isin baasuu fi akka nullee baasutti isinillee dalaguu dandeettanii isiniin jedha. Taa'uun hin taatu obboleeyyan kiyya kaasatan isin warri ala kana jirtan osoo achi jirtan osoo waa tataffisuu barattanii dalagaa san qofa osoo hin taane
hojii hojjetaa jirtan kana qofaan osoo hin taanetti jechuudha obboleeyyan kiyya. Maaliifi hojii biraatti barbaachisaadha wallahi. Haarawaa isinitti hin ta'u jechuu barbaadetti gaafa biyya kana dhuftan waan kamuu dalaguu dandeettanii. Gaafas dhufan immoo damoonni ji'a gaafuma galtanii ji'a geettanirraa isinirraa cita damoonni jechuudha. Anna akkasii obboleeyyan tiyya. Baarakallahu fiikum. Viidiyoon ani guyyaa irraatiif qabadhe dhufe kana fakkaata. Laayik, sheer, koomentii yaada bareedaa nuu kennuudhaan qeeqallee yoo taate nuu kennuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti tika rabbii keessa naa tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Warri yuutuubii Amuu faamilii irratti argamtan hundi keessanuu baga jiraattanii hadha ammoo uffata bareedaa akkasuma uffata aadaa Oromoo bareedaa kana qabannee dhufne shiita akkasuma uffata garagaraa yoo barbaadan ka dhiiraa ka shamara akka aloo nuun jettan Itoophiyaa irraa maatii yoo sabiraayiz maal jedhan san godhuu barbaadan aloo jedha Amuu firii faamiliinii akkasuma warri Suudii keessaallee uffata xalabachuu barbaadan waan barbaadan nu gaafadhaa nu isiniif kennina. Aloo nuun jedha isiniin jennaa lakkoofsa Amuun isiniif YouTube kana gubbaa keessatti aloo nuun jedha nu dubbisaa. Haala kanaan bareeda kuloshiita babbareedaa kana akkasuma carqeensa akkaan das nama jedhu dhugaa rabbii maashaallah. Kuloo Amuuti yaa amaanaan ati na bira naaf ergite na bira gahee jira galatoomii ulfaadhu akkaan bareedacha akkaan namatti tolu uffannillee maashaallah tabaarakallah maashaallah harka isiitii rabbi fayyaa kennu. Warri xalabachuu barbaadan biyya keessaa fi biyya alaatti aloo nuun jedha. Yeroo kamuu nu argattanii isinin jenna walaa guddifnu wal bira haa dhaabannu isinin jenna akkasuma Amuullee nu guddisaanii yuutuubii isiitis akkasuma warraa bitachuun jajjabeessa isinin jenna. Isiillee nama jabduudha kanaafuu jajjabeessa isinin jedha obboleeyyan kiyya. Amuu ta'enallee haala kanaan akka itti fuftu abdii guddaa sirra qaba. Jabaadhu jabduudhaati duraayyuu jabaadhu siin jedha qaalee fi gaarii namaa maashaallah tabaarakallah rabbi sirraa haa jaalatu. Amaanaan ammoo ati biyyarra nu ergite ani alhamdulillah akkuma nu feenutti akkuma nu siin jennetti nu bira gahee jira jechuudha. Galatoomii ulfaadhu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.